Obbo Goobasaa Tuujjoo Gurmeessaa goota diinota Oromoo afuriin lole. Obbo Goobasaa Tuujjoo Gurmeessaa bara 1894 abbaa isaanii Ayyaantuu Tuujjoo Gurmeessaa Elemoo fi haadha isaanii Aadde Galaanee Fidaa irraa naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa Aanaa Jalduu ganda Koluu Galaan iddoo addaa Daannoo jedhamutti dhalatan. Obbo Goobasaa Tuujjoo erga dhalatanii booda akkuma ijoollee baadiyyaa kamittuu haadhaa fi abbaa isaanii akkasumas hawaasa naannoo tajaajilaa guddatan. Obbo Goobasaa Tuujjoo akkuma umuriin isaanii gaa'elaaf ga'een akkuma ilma maatii guddaa irraa dhalate kamittuu bakkeewwan adda addaa qabiyyeewwan abbaa isaanii jedhanitti Aadde Mulunash Hurrisoo waliin bultii ijaarrachuun abbaa ijoollee dhiiraa 3 fi dubaraa 3 walumaa galatti ijoollee 6 fi akaakayyuu fi akaakilee arguun abbaa carra qabeessadha. Ga'ee gootummaa birmadummaa biyyaa kabachiisuu irratti Obbo Goobasaa Tuujjoo bahan. Yeroo Xaaliyaaniin marsaa lammaffaaf biyya keenya weerartu isaan dargaggeessa turan. Yeroo sanatti abadan weerartuudhaan hin bitamnu jechuun abbaa isaanii Tuujjoo Gurmeessaa, obboleeyyan isaanii Moosisaa Tuujjoo, Addunyaa Tuujjoo fi Nuuressaa Tuujjoo waliin ta'uudhaan naannoo Cobii bakkeewwan Ofuu fi Diggoo jedhaman dayeeffatanii gootota naannawa sana jiran waliin weerartuu Xaaliyaanitti ibidda miilaa ta'aa turan. Yeroo sanatti faashistiin Xaaliyaanii garee gootota Jeneraal Jaagamaa Keelloo waliin naannoo Ejeree Addis Alamitti wal waraanuu eegaluu yeroo dhagaanitti gootonni jalduu kan Kololeen Alamuu qixxeessan durfamanii fi Obbo Goobasaa Tuujjoo qaama garichaa ta'anii keessatti argaman tumsaaf garas imalan. Waraana kana irrattis da'oo weerartuu barbadeessuun meeshaa hedduus booji'an. Yeroo sanatti obboleeyyan isaanii Moosisaa Tuujjoo, Addunyaa Tuujjoo fi Nuurasaa Tuujjoo isaan waliin turan. Da'oon diinaa Ejeree jiru yommuu rukutamtu harcaatuun weerartuu gara kibba biyyattiitti baqachaa jirti odeeffannoon jedhu dhagahamnaan hordofuun guyyaa jalqabaa magaalaa Tafkii, guyyaa lammaffaa Walqixxee, guyyaa sadaffaa Laga Gibee ce'uudhaan bakka Dannabaa jedhu bulan. Guyyaa afuraffaa yoo magaalaa Jimmaa ga'an gareen gootota Dachaasmaach Garasuu Dhukiitiin hoogganamuu naannawa sanaa weerartuu qulqulleessuun baqattee Laga Gojab ce'uun dhaga'ame. Faana bu'uun Jimma keessa Shabee Somboo lafa jedhamu yoo ga'an lagni Gojab guutee ceesisuu dhoowuudhaan guyyaa 4 lagicha qarqara buluuf dirqaman. Gaafa lagni Gojab hir'atee ce'anii naannawa Goree bakka Sambee jedhamtutti Obbo Goobasaa Tuujjoo fi gareen isaanii gootota biroo waliin ta'uun weerartuu waliin mormaaf mormatti wal qabuun waraana guyyaa 3 booda weerartuu guutummaan guututti barbadeessuun bilisummaa biyya isaanii labsuun qawwee 5 booji'uun bakka dhaloota isaaniitti deebi'an. Qabsoo haqaaf taasifamu keessatti ga'ee Obbo Goobasaa Tuujjoo taphatan. Waltajjii marii hundeeffama waldaa Maccaa fi Tuulamaa bakka Koloneel Alamuu Qixxeessaa fi Jeneraal Taaddasaa Birruufaa argaman magaalaa Gincitti gaggeeffame irratti hirmaachuun qooda irraa eegamu gumaachaniiru. Borumtaa kufaatii mootummaa Dargii waltajjii seena qabeessa aanaa jalduu magaalaa Gojjoo qe'ee Koloneel Alamuu Qixxeessatti gaggeeffamee fi bakka bu'oonni hawaasaa godinaalee Oromiyaa hundaa irratti qooda fudhatan akka qophaa'u gochuu keessatti ga'ee guddaa baachuudhaan dhuunfaadhaan sangoota 2 arjoomuun abbummaan keessummoota gaggeessaniiru. Mootummaa Abbaa Irree Dargii irratti fincila qonnaan bultoota jalduu kan waraanni guddaan itti gaggeeffamee fi waraana jabaa yeroo sana Eertiraatti gaggeeffamaa jiruun walitti fakkeessuun jalduu Asmaraa xinnoo jechisiisaniiru. Waraanichis guyyaa jalqabaa lola iddoo addaa Qooftuu jedhamu qe'ee gooticha Mul'ataa Faayisootti gaggeeffame. Itti aansuun gootonni jalduu humna mootummaa Darguu magaalaa Goojjoo jiru haleeluun magaalicha guyyoota hedduuf wayita to'atanii turanitti ga'een Obbo Goobasaa Tuujjoo guddaa ture. Itti fufuunis bakkeewwan Goodaa Gicuu fi Kaabii Sirbaa jedhamanitti waraana guddaa loltuu mootummaa Dargii wajjin gaggeeffame kan abbaan Dr. Injiinar Silashii Baqqalaa Obbo Baqqalaa Awulaachoo irratti wareegaman irrattis gootummaa guddaan jaallee isaanii rukutamee fi meeshaa isaa diinaf dabarsee hin kennu jechuun dugdatti baachuun gaafa diinni itti dhiyaatu tuullaa cidii adda saaquun keessa dhoksuun waraana guyyoota 2 booda deebi'anii jaallee isaanii fudhachuun kabaja gootummaatiin awwaallachuu danda'aniiru. Dabalataanis lola guyyoota adda addaa bakkeewwan akka Oofuu, Diggoo, Qamaxxee fi kan kana fakkaatu keessatti gaggeeffame irratti gootummaa olaanaadhaan hirmaatanii seenaa dhaloonni hin daganne raawwataniiru.
obbolaan isaanii Mogoraa Tuujoo Booranaa Tuujoo, waayiloota isaanii Mul'ataa Faayisoo Wagii Saattoo Atoomsaa Urgee Baqqalaa Urgee, Raggaasaa Faayisaa Raggaasaa Girmaa Raggaasaa Bayyan, Guddisaa Itichaa Baqqalaa Awulaachoo, kan ammas lubbuudhaan jiran obbo Jaalataa Abbabaa fi kanneen biroo maqaan isaanii hin tarreeffamin waliin lola cimaa gaggeessuun maqaa gootota jalduu fi Asmaraa Xinnoo jedhu gootummaa olaanaadhaan gonfataniiru. Gama biraatiin obbo Goobasaa Tuujoo mormii mootummaa wayyaanee irratti gaggeessaniin aanaa jalduu ganda Osolee naannoo Addaa Ulmaa jedhamutti ijoollee 3 qofa qabachuun loltoota wayyaanee waliin guyyaa tokko guutuu waraana gaggeessuun injifannoon goolabaniiru. Walumaa galatti mootummaalee dhufaa darbaa irratti maqaa mirga hawaasa isaaniitiif falmaniif mootummaa Hayila Sillaasee Dargii fi Wayyaaneedhaan yeroo garaagaraatti adamsamaa fi hidhamaas turaniiru. Gama walitti dhufeenya hawaasummaatiin obbo Goobasaa Tuujoo qaban. Obbo Goobasaan kan rakkate gargaaruu, kan wal araarsuu fi kan wal ajjeese gumaa baasuun hayyuu abdata biyyaa turan. Erga obboleewwan isaanii boqotaniis ijoollee fi qe'ee obboloota isaanii tiksuun gorsuu fi eebbisuun qajeelchaa turan. Obbo Goobasaan gama diinagdeetinis dilbii galchuun karra hedduu bobbaasuun mirree yaabbachiisuun qotee bulaa adda duree turan. Akkasumas obbo Goobasaa Tuujoo qeexala fardaan Goodaa Kooluu hanga Kilbee, Goodaa Gundoo hanga Qamaxxee, Meettadhaa hanga Hurufa Kuyyuu, Goolaa hanga Daannisaatti hiriyoota isaanii kanneen akka Waaqee Yaadatee, Gabbisaa Itichaa, Mul'ataa Faayisoo, Wagii Saattoo, Walee Bultoo, Faajjii Innikaa, Kumalaa Faayisaa, Ulfaataa Faayisaa, Tagluu Tasammaa, Muluu Wasanuu, Magarsaa Tuujubaa, Shuudee Yaaddessaa, Ashamii Xaafaa, Adabaa Xaafaa, Bajiroo Yaaddessaa, Diroo Birqee fi kanneen biroo waliin warra goojee bareechaa turanidha. Kunotoo kanaan jiru goonni fi manguddoon argaa dhageettii Oromoo obbo Goobasaa Tuujoo umurii isaanii waggaa 124ffaatti Sadaasa 26 bara 2019 akka lakkoofsa Habashaatti halkan keessaa sa'aatii 9tti du'aan addunyaa kanarraa boqotan. Sirni awwaalchaa isaanis gaafa Sadaasa 28 bara 2018 bakka maatiin firoottanii fi jaalattoonni isaanii argamanitti magaalaa Shaggar naannoo Alamganaa Bataskaana Mikaa'elitti gaggeeffameera. Abbaa seenaa guddaa obbo Goobasaa Tuujoof boqonnaa maatii fi jaalattoota isaaniif ammoo jajjabina guddaa hawwina.